Kun radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagalee ummata bal'aati. Nurul Hudaan suura qalbii musliimaati. Nurul Hudaa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Nurul Hudaa kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah hayyam rabbi guddaatiin sagantaa suura qalbiitiin walitti dachaanii jirra. Akkuma aadeffannee sagantaa suura qalbii guyyaa har'aa keessatti qophiilee gaggaarii qindeeffannee dhufnee jirra. Waan isin bohaarsee barumsa isinii dabarsu hedduu harkaa qabna. Haqa xumuraatiin waliin turaasan hin jenna. Abbas ummata Somaaliyaa keessa jiraatte beektaa? Isaanuu ganna hedduu taa'e. Dubartoota Somaaliyaa irraa waan ajaa'iba natti ta'u tokkotu jira. Uffannaa isaaniiti? Uffannaan isaanii tokkoffaadha. Maashaallah. Garuu san qofa miti. Hayyee Qur'aana. Tanas waan jabduu argite. Qur'aana irrattis ummata ajaa'ibaati. Qur'aana haalaan jabeessan. Maashaallah. Kanaas miti waan birooti. Hayyee masjiidaaf madrasaa ijaaruu ree? Tanas argite. Isaan bakka dhaqan hundatti masjiidaa fi madrasaa ijaaruu haalaan jaalatan. Yoo foqa tokko ijaaran gubbaarratti masjiida qopheessan. Rabbiin isaan irraa jaalatu. Garuu ammas tanaa miti wanti dubartoota isaanii irraa haalaan dinqisiifadhe. Maal irra qalbii nurra raasin nu himka? Dubartoonni Somaaliyaa irra hedduun isaanii wayita manaa bahan, waa fuularratti dibatanii bahan, avukaadoo fi iskiraap fa'aa dibatanii manaa bahan. Gariin niqaaba godhatan, gariin ammoo osoo niqaaba hin godhatin waan laalcha jaatti fokkatu dibatanii bahan. Dhuga jetti. Anis yeroo hedduu argu waan akkasii kana. Waan adda addaa dibatanii fuul buburree godhanii deeman. Ati dubartii Oromoota akkasitti waa dibattee deemtu argite beektaa? Lakki hin beeku. Garuu isaan maaliif akkas godhan sitti fakkaata? Hin beeku. Bareedinni dubartii mana keessa. Mana isii keessatti abbaa warraa isiitiif bareeddee mul'achuu qabdi. Faaya qabdu hunda isatti mul'ifachuu qabdi. Kanaaf wayita manaa baatu waan fuula isii qulqulleessu dibattee, wayita manatti deebituu dhiqattee tottolfattee of babbareechisti. Akkasitti abbaa warraa isii eegi. Subhaanallah. Nu biratti kun faallaadha. Dubartoonni hedduun waan akkasii mana keessatti dibatan. Yoo lagga ba'an ammoo of bareechanii yaa'an. Akkasi. Dubbiin faallaa taate nu biratti. Akka kiyyatti aadaa Somaalee kanarraa laallachuu qabna. Kun aadaa bareedaadha. Wayita alabaan waan dhiira harkisu ofirraa fageessuu qabna. Wayita manatti deebinu ammoo abbaa warraa keenyaaf fuula dhayinii addunyaa ta'uu qabna. Dhugum baanti tanaan illee waliin jedha. Mee hangam sagantaa kennaa yoo ceenoo? Hayyee ni ta'a. Harri guyyaan Shawwaal 29 barkuma 1441 akka lakkoofsa jiraatti. Juun 21 barkuma 2020 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo Xabajjii 14 barkuma 2012 hogguu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Oggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhiyaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii odeeffannoo gaggabaabduun eegalla. Odeeffannoo booda dhaddacha jaalalaa itti aansina. Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkurtu isiniif dhiyaata. Tana quba qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsina. Xumura irrattis diraamaadhaan sagantaa ta'een goolamna. Amsu duudumaan gam odeeffannoo tarkaanfanna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتو توردفتو تميديا نور الهدى وديفنو جون ديدمي تكبركم لما أبدك دماء سندقي سفنا وديفنو قيار راك نسنيف دي سوان أبو بلال حسيني عالمني قدام بيا كينيا شيخ دكتور عبد الشكور محمد غرغندا كرات قدانا إنا لله وإنا إليه راجعون. أرضي أفريقيا كيستي روجل كباتي بكم سشريعات صدركا دكتور ما كان أرغتنا عالمني قدام بيا كينيا دكتور عبد الشكور محمد لقبستني كوالآن ما ترنوتو جمعة دين قدام مقالا كبجمتو مكا كيستي غرغندا كرات قدانو رقامي. دكتور عبد الشكور محمد waggaa 20 oliif yuunivarsiitii mulquraatti barsiisaa fi akkasumas dhaabbilee qorannoo islaamaa garagaraattis beekumsa isaaniitiin tajaajilaa turaniiru. Aalimni guddaan biyya keenya Dr. Abdul Shakur Muhammad Garagandaa Kiraatti godaanuu hordofuun guyyaa kaleessaa Juun 30 bara 2020 magaalaa Finfinnee masjiida Nasriitti iddoo hayyoonni maatiiwwan isaanii fi namoonni hedduun argamanitti salaatul gaa'ib irratti salaatamee jira.
guyyaa raammoo magaalaa kabajamtuu Maggaatti iddoo ulamaa'onni gurguddoon biyya keenya argamanitti masjiid al-haramitti eegarratti salaatamee booda asrii booda sirna awwaalcha isaanii kan raawwatame ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Sheeka keenya rabbiin jannataan haa qananiisu, maatii fi ahli isaanii akkasumas hawaasa muslimaa isaan dhabe hundaaf jajjabina hawwina. qajeelfamoota labsii muddamaa dhibee vaayirasii koronaa ittisuuf bahe jidduu muraasni fooyya'e. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa qajeelfamoota tamsa'ina COVID-19 to'achuuf bahe jidduu qorannoo reefkaa, sirna awwaalchaa, iddoo tursiisa dirqamaa fi mana ofiitti adda of baasanii turuu ilaalchisee fooyya'insi taasifamuu ibsite. Qajeelfamni duraan reefki namoota dhibee garaagaraatiin du'anii qoratamee hanga bu'aan laaboraatoorii dhufu sirni awwaalchaa akka hin raawwatamne daangessu fooyya'uun hawaasni of eeggannoo barbaachisaa ta'e godhuun sirni awwaalchaa akka raawwatamu hayyamamee jira. Haa ta'u malee lakkoofsa namoota sirna awwaalchaa irratti hirmaatanii ilaalchisee qajeelfamni namoota 50 irratti daangessu kan hin jijjiiramne ta'uu beeksiste. Iddoo tursiisa namoota dhibee vaayirasii koronaatiin qabamanii ilaalchisee namni COVID-19 qabame fedhii nama manatti isaan tajaajiluu fi maatii isaanii irratti hundaa'uun akkasuma haalli jireenya nama sanii yoo ulaagaa kaa'ame kan guutu ta'e kan hayyamamu ta'uu ibsame. Namoota biyya alaa irraa dhufan ilaalchisee biyya osoo hin seenin guyyaa 3 dura biyya jiranitti qorannoo COVID-19 taasisanii ragaa qulqulluu ta'uu isaanii ibsu kan qaban yoo ta'e qorannoon qofti godhamee fi mana ofiitti guyyaa 14 kan tursiifaman ta'uu ibsame. Akkasumas namoonni ragaa dhibee kanarraa qulqulluu ta'uu isaanii mul'isu qabatanii biyya alaa irraa hin dhufin immoo qajeelfama duraan guyyaa 14 iddoo tursiisa addaa akka turan jedhu diqqeessuun guyyaa 7 akka ta'u kan murteeffame ta'uu gabaafame. Weerarri vaayirasichaa Itoophiyaa keessatti kan babal'ataa jiru yoo ta'u hanga guyyaa har'aatti namoota vaayirasichaan qabamuu mirkanaa'e 4532 jidduu 72 du'uu ragaa ministeera fayyaa irraa bahe ni addeessa. Brazil keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamuu mirkanaa'e miiliyoona 1 dabruu gabaafame. Brazil keessatti weerarri vaayirasii koronaa daran kan hammaataa jiru yoo ta'u guyyaa dheengaddaa qofa vaayirasichi namoota 54,771 irratti argamuu ministeerri fayyaa biyyattii beeksise. Haaluma kanaan hanga ammaatti vaayirasichi lammiilee biyyattii miiliyoona 1,70,000 ol irratti akka argamee fi namoota kanneen jidduu 50,000 sababa dhibee kanaatiin du'uu gabaafame. Kanuma hordofuun Biraazil yeroo ammaa Ameerikatti aanuun biyya dhibee COVID-19 haala hamaan miidhamte taatee jirti. Ameerikaa keessatti ammoo hanga guyyaa har'aatti namoota miiliyoona 2,330 ol vaayirasichaan qabamuu mirkanaa'e jidduu namoonni 122 du'uu gabaafame. Biyyoota addunyaa weerara kanaan miidhaman jidduu Raashiyaan sadarkaa 3ffaa irratti kan argamtu yoo taatu biyyattiitti namoonni 584 ol dhibee kanaan qabamaniiru. Akka ardii Afrikaatti ammoo Afrikaa kibbaatti namoota 92,681 vaayirasichaan qabamuu mirkanaa'e jidduu lubbuun namoota 1,877 yoo dabru Masri keessatti ammoo namoota 53,758 dhibeen kun irratti argame keessaa lubbuun namoota 2,106 darbee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsa torbee kana baaseen weerarri vaayirasii koronaa daran hammaataa akka dhufee fi addunyaa irratti guyyaa tokkotti qofa namoonni 1,150 dhibee kanaan qabamaa jiraachuu ifoomse. Masri dhimma guutisa bishaan laga Abbaay ilaalchisee manni marii nageenyaa akka jidduu seenu gaafatte. Mariin torbee dabre keessaa biyyoota sadeen Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan jidduutti jalqabame hanga ammaatti waliigaltee irra kan hin gahamin yoo ta'u guyyaa bishaaniin guutuu fi itti karoorfametti guutuu irraa wanti isii daangessuu danda'u tokko kan hin jirre ta'uu Itoophiyaan beeksiste. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibsa jimaata dabre kenneen hojiin hidhicha bishaaniin guutuu yeroo karoorfamee ture irratti hundaa'uun ji'a dhufu keessa kan jalqabu ta'uu ibse. Haaluma kanaan mootummaan Masrii karoora Itoophiyaan ji'a dhufu keessa hidhicha bishaaniin guutuuf jalqabuuf baastee ilaalchisee manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka jidduu seenuu iyyannoo galfatuu gabaafame. Ministeerri haajaa alaa Masrii iyyannoo mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif galche irratti hanga mariin biyyoota sadeen jidduutti gaggeeffamaa jiru waliigaltee tokko irra gahutti manni marichaa jidduu seenuun dhiibbaa akka godhu gaafatte. Itti dabaluunis marii hanga ammaatti gaggeeffameen biyyoonni sadeen waliigaltee irra akka gahaniif Itoophiyaan kutannoo hin agarsiisne jechuun yakkite. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin maddi laga Naayil dhibbeentaan 85 Itoophiyaa keessaa ta'ee osoo jiru Masri dhimmicha mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif geessuun fudhatama hin qabu jechuun kan kuffise ta'uu Associated Press gabaase. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa
odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee hafan wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. obboleessi keenya Bilaaleen galata argadhu jenna. Guyyaa dheengaddaa alima guddaa dhabne Dr. Abdushakur gama gandaa Akiraa godaananii jiran. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kun waan hedduu qalbii nama cabsu. Duuti alimaa musiibaa guddoodha. Rabbiin jannataan isaan haa qananiisu. Hawaasa isaan dhabeefis Rabbiin obsa haa kennu jenna. Allahumma amiin. Jalqabbaati Shawwaal keessallee obboleettii teentaa jaarma Ismaayyotaaf Bilaalotaa keessa gahee guddaa qabdu tokkollee dhabnee jirra. Obboleettiin teentuun Aziizaa Bahmuud jedhamti. Jaarma Ismaayyotaaf Bilaalotaa keessatti qoodni isiin gumaachaa turtu waan himamee dhumuu miti. Garuu guyyaan isii gahee du'aan addunyaa tanirraa godaantee jirti. Miseensonni jaarma Ismaayyotaaf Bilaalotaa ammoo gaddi isaaniitti dhagahame ibsachuuf hojii boonsaa isiin jaarma kan keessatti hojjetaa turte muraasa barruudhaan nuuf erganii jiran. Barruu kanallee Abu Bilaalittu nuuf dhiyeessa. Turtiin keessan ammallee nu waliin haa ta'u. obboleettii teennaa Aziizaa Bahmuud Muhammad ilaalchisee yaadannoo gabaabduu jarma Ismaayyotaa fi Bilaalotaatiin qophaa'e. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. obboleettiin teennaa Aziizaa Bahmuud Muhammad godina Baalee aanaa Goobbaa Gandaaloo ishee jedhamu keessatti dhalatte. Aziizaan ijoollummaa isii irraa fedhii barnoota diiniif qabaachaa turte guddaa ta'us bu'aa bahii jireenyaatiin wal qabatee fedhii barnoota diiniif qabdu kana osoo bakkaan hin gahin akkuma nama hedduu hiree jireenyaatiif biyyaa baatee gara Kuweeti malte. Jireenya maatii fi mataa isii fooyyessuuf biyya ormaa keessatti halkanii fi guyyaa ciminaan hojjetaa osoo jirtu jaarmaya Sumayyotaa fi Bilaalotaa keessatti barnoonni diinii kallattii garaagaraatiin kan kennamu ta'uu odeeffannoo argatte. Aziizaa Bahmuud Muhammad fedhii fi hawwii barnoota diinii rakkoon jireenyaa addaan isii baasee ture carraa ittiin guuttatu argachuu isii hubatuun bara 2018 jaarmaya kanatti makamte. Haaluma kanaan Aziizaan jaarmaya Sumayyotaa fi Bilaalotaa keessatti akkuma miseensota jaarmaya kanaa kumaatamaan lakkaa'amaniitti biyyarraa ba'e jettee diinirraa osoo hin fagaatin carraa guddaa kanatti fayyadamuun ulamaawotaa fi beektota Rabbiin nu badhaase irraa haala salphaa taheen kallattii hedduun barataa turte. Obboleettiin teenya yeroo gabaabaa keessatti ofii baratuu qofa osoo hin taane namoota hedduu akka baratan tattaaffii cimaa godhaa turte. Akkuma beekamu jaarmayaan Sumayyotaa fi Bilaalotaa kaayyoo tokkummaa fi obbolummaa Islaamaa irratti ijaarame. Haaluma kanaan galmi isaa miseensonni dhaabbatichaa jalqaba ofii isaaniitii beekumsa diin Islaamaa baratanii maatii fi dhaloota dhufu kan beekumsa duniyaa fi aakhiraatis qabu horachuu keessatti gahee baachuudha. Gama biraatiin ammoo hawaasa muslimaa biyya keenyaa bal'aa tahee karaa ammayyaa fi salphaa taheen barnoota diin Islaamaa akka argatu ammas beekumsa qabanii fi qabeenyaan deeggaruudha. Adeemsaan gammaa keessatti jaarmayi kun hojiiwwan gurguddoo hedduu kan raawwate yoo ta'u hojii itti fufiinsa qabuu fi gamanumaa bu'aa guddaa maallaqaan tilmaamamuu hin dandeenye karoorfatee raawwataa jira. Hojiilee gurguddoo yeroo ammaa jaarmayni Sumayyotaa fi Bilaalotaa raawwataa jiru jidduu miidiyaa Islaamaa afaan Oromoo isa hangafaa kan ta'e TV Nuural Hudaa hundeessee deeggaraa jira. Akkuma beekamu har'a miidiyaan kun hawaasa muslimaa dheebuu beekumsa diinii qabuu fi ulamaa'ota isaa gurguddoo wal qunnamsiisuun hawaasa beekumsa gama hundaan qabu ijaaruu keessatti shoora guddaa bahataa jira. Egaan obboleettiin teennaa Aziizaa Bahmuud Muhammadii fi obboleewwan isii jaarmaya kana jalatti ijaaramuun miidiyaa kanaafis lafee dugdaa ta'anii waliin utubaa turan. Har'a isiin kunoo ajalli geennaan nu biraa gara fuula Rabbii godaante. Aziizaan Sumayyotaa fi Bilaalota keessatti gareen isiin keessa turte garee ibsaa Islaamaa yoo ta'u adda durummaan gosa barnootaa garee kana keessatti kennamu hordofaa fi hirmaataa turte. Gama Quraanaatiin ofii qofa osoo hin taane hiriyyoota hedduu itti affeeraa turte. Akkasuma gama madrasaa imaaniitiin ofii kutaa lammaffaa barataa hiriyyoota hedduu akka isaan dhufanii ilmii shari'aa kana baratan hedduu tattaafataa turte ittis milkooftee jirti. Walumaa galatti sochiin obboleettiin teenna godhaa turte warra jaarmaya kana keessa jiruuf haaraya ta'uu dhabus caalatti hooggantoota gareewwanii fi jaarmayichaa biratti obboleettii ciminaa fi fakkeenyummaa guddaan beekamtu turte. Tattaaffii isii irraa kan ka'e yeroo gabaabaa keessatti gama hooggansaa dhuftee adda durummaan koree barnootaa fi hawaasummaa tajaajilaa turte. Egaan akkuma hadiisa keessatti ibsame hadiisa Anas ibn Maalik radiyallahu anhu nuuf gabaase keessatti Rabbi gabricha isaatiif yoo khayrii fedhe
isa dalaysiisa jedhan. Sahaabonni akkam dalaysiisa yaa Rasuulallah jedhanii gaafannaan du'a isaa dura dalagaa gaggaarii isaa laaffisa jedhan. Carraa kana rabbiin isii waffaqee jira jennee rabbii keenya abdanna. Aziizaan obboleewwan isiitiif humna jabaa taatee osoo jirtu akka lakkoofsa hijraatti bara 1441 jaashaabaanaa keessa dhukkubsattee turte. Jalqaba amiirran garee saniitiin du'aayin godhameefii kan ture yoo ta'u baatii ramadaanaa keessa garuu dhukkubichi ittuma cime. Haaluma kanaan jaashawwaal keessa gaafa guyyaa lammaffaa addunyaa tanarraa godaante. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Amiirran garee ibsaa islaamaa akkasuma jaarmayni sumayyootaa fi bilaalotaa obboleettiin teenya nu biraa akiramuu hedduu qalbii nu cabse, hamilee keenyas nu miidhe. Haa ta'u malee obboleettii teennaa araara rabbii guddaa ni kadhannaafi. Maatiisii jaarmaya sumayyootaa fi bilaalotaa keessattuu garee ibsaa islaamaa rabbi obsaa fi jajjabina nuuf haa kennu. Rabbiin isiidhaaf haa araaramu. Jaarmaya sumayyootaa fi bilaalotaa irraa Shawwal bara 1441 hijriyaa. Rahmani kiyanu kajal chime hakate akka sahabi rasul rabbi sanite gannu dabi me gadina batun dibe. Rahmani kiyanu kajal chime hakate akka sahabi rasul rabbi sanite gannu dabi me gadina batun dibe. خيري جراكا خيري دلقون تولني يا خيري كمني وكمين كبري بولني جوي في باباك عجب النمال لولني خيري جراكا خيري دلقون تولني يا خيري كمني وكمين كبري بولني جوي في باباك عجب النمال لولني دوتي أكينا برغرو غيام بكني وسو بكني سنا كبيدان إيغني ججبا مرا غرم كبري فاني دوتي أكينا برغرو غيام بكني وسو بكني سنا كبيدان إيغني ججبا مرا غرم كبري فاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبليتي تني عزيزة محمود ربي جنتنا كنانيسو فرافي أهلي سيدي بس ربي أفسحك النجن. ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin immoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisee halaala qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophee dhaddacha jaalalaa. Dhiifama wajjin maqaa kiyya gabaa jeenii simachuun fedhu. Abbaa manaa gaarii kan waa hundaanuu jeenummaa qabu keessattuu diinii keessatti goota kan ta'e hawwaa ture. Haa ta'u malee rabbiin quduraa fi quwwaa isaatiin faallaasanii naaf kenne. Alhamdulillah. La'in shakartum la'aziidannakum wala'in kafartum inna azaabii lashadiid nun jedhe rabbiin guddaan. Kanaaf irra deddeebi'ee galatoomfachuu barbaada. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ammas rabbii kiyyarraa abdii muranne. Rabbi abbaa warra laafaa naa kennitu isuma naaf jabeessuu danda'a. Isatu waa hundaa gaggaragalchaadha. Kanaaf ammas halkanii guyyaa isatti bu'e. Isinis rabbii kiyya akkanaaf kadhattan du'aa'ee isin bira kaayachuu barbaada. Amaanaa isiniin jedha narraan irraanfatinaa. Ulamaa'in keenyas akka du'aa'ii naaf godhan itti naaf dhaamaa galatoomaa. Hayyee abbaas mee maal jettan? Hunda caalaa akkaataa isin yaadisii ittiin ibsatti dinqisiifachuu barbaada. Hiraarii naasooyne. Waanuma rabbiin guddaan isiif kenne irratti galata galfatte. Yeroo gari kanas dhabuun ni jirti bar. Dubartiin heerum dhabdi. Dhiirii fuudhabee rakkate haalaan hedduu. Dhugaa. Abbaan warraa isii laafinas qabaatu abbuma warraati. Rabbiin dandeettii isaatiin haa jabeessuuf. Inni humna isaatiin nama isiin hawwaa turte sanaa godhuuf jenna. Mee iyyannoo lammaffaa itti fufetti. Iyyannoon guyyaa har'aa haalaan gaggabaabduudha. Akkasumas ulaagaa qophii kanaallee hin guutu. Maali wanti ulaagaa guutuu dhorke? Iyyataan kun intalisaaf taatu laallatee fuudhuuf deema. Garuu nikaa hin godhan. Iyyannoo isaa kan osoo dhiyeessine faayidaa guddaa qabaatu natti fakkaata. Yoo faayidaa qabaachuu isaatti amantee dhiheessika.
iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaa kiyya himachuun barbaadu. Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessa jiraadha. Intalti akka jaaladhee akka shari'aan naaf fayyamutti waa hunda laalladhee fuudhuuf qophaa'ee jira. Bultii jaaruun waan laaftuu miti. Jireenyi nama boodaa guutuun jaarmay bultii tanarratti rarraati. Yoo jaarmayni tol bultiinis ni tolti. Yoo jaarmayni hammaate bultiin umrii dheeraa hin qabaattu. Kanaafuu mee akka shari'aa islaamaatti ulaagaan guutuu qabu maali? Hagumni tiyyaatiin akkaataa shari'aatiin bultii jaarachuu fedha. Waan isin naaf dhaamtan ammoo haga danda'een hojiirra oolchuuf ni tattaaffadha. Galatooma. Hayyee maal dhaamtaaf fari'a? Maasha Allah. Bultii jaaruuf yaadanii akkaataa shari'aa islaamaa qorachuun waan gaariidha. Haalaan nama gammachiisa. Namni zaman kana makiina qaalii, huccuu faashinaa fi iddoo bashannanaa bareedaa guyyaa aruuzaatiif tol qorata. Namni dhimma shari'aatiif yaadda'u nama muraasa. Dhugaadha. Iyyannoon tun gabaabduu fakkaatti malee keessi isii bal'oodha. Gamoo abbaa murtii dabarsuuf gaarii. Inshaallah sheekni keenya dhimma kanarratti ibsa bal'aa nuuf kennan jennee abdanna. Anillee intalum yaadu jira mee iyyannoo sadaffaa itti fufi. Iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota raadiyoo Nurul Hudaa. Qophii bu'aa guddaa nuuf qabu kana nuuf qopheessuu keessaniif galanni keessan guddaadha. Ani eega bultii jaaradhee ama tokkodhan caalee jira. Garuu hanga ammaa ilmoo hin arganne. Haakima dhayinee ilaallamnee rakkinni akkana bira jiru naaf himan. Dawaa hedduu yaale homaa furmaata dhabe. Booda abbaa warraa kiyya jaartii lammaffaa fuudhu akka barbaadu naaf hime. Anis hayyee fuudhi. Sababaa kiyya ilmoo dhabdee hin hafini jedheen. Akkasitti abbaa warraa kiyya jaartii lammaffaa fuudhee ilmaan lama argate. Wanti nama gaddisiisu garuu abbaa warraa kiyya eega jaartii lammaffaa fuudhee natti jijjiiramuu isaati. Yeroo duraa guyyaa tokko na bira bulaa, guyyaa tokko isii bira bula. Amma ammoo yoo guddate torbaanitti guyyaa lama na bira bula. Yeroo na bira dhufu gammachuun qabu. Halkan salaata ishaa'ii booda manatti gala. Salaata fajriitiif yoo bahe manatti hin deebi'u. Kanarraa akka inni fedhinaa tiyya hin qabne hubadhee jira. Hedduu hamileen na cabdi. Ilmoo dhabuunis hamilee na cabsite. Abbaa warraa kiyya duudanatti galuunis hamilee na cabsite. Abbaa warraa kiyya kanaan na hiiki jechuunis natti ulfaate. Tokkoffaa intalti jaarsaan na hiiki jettu hafuura jannataatuun argattu jechuu dhagahee jira. Lammaffaa yoo inni na hiikee manatti deebi'e namni biroo ka haajaa narraa qabu hin jiru. Intala dhabduu namni tokkollee hin barbaadu. Iyyannoo kanas yoo isinii katabu osoo natti ulfaatu katabe. Furmaata dhabnaan waan hamilee naaf ta'u yoo isin biraa argadhe jedhee iyyadhe. Mee maal naaf dhaamtan? Murtee abbaa murtee obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayya abbaas mee maal jettan? Hedduu garaa nam nyaati iyyannoon isii waa hedduu miidhamtee jirtu obboleettiin teentuun. Hamilee nama cabsa wanti isiin iyyatte. Iyyannoo tanallee osoo gara abbaa murtii dabarsine gaarii naf fakkaata. Hayyee iyyannoo itti dabaltu qabda? Lakkiin qabu iyyannoon eegamcuftinu dhiyaatee jira. Torbaan dhufuuf ammoo iyyannoo haaraa keessummeessuu qabna. Anis iyyannoo na harka jirtu hundaa xumuree jira. Hayyee taati eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii dhaddacha jaalalaa. Iyyannoon har'aaf qopheeffan kanuma. Hayyam rabbi guddaatiin murtiin dhaddacha kana sagantaa kamis galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Dhaddachi har'aalleen goolabamee jira. Raadiyoon Nurul Hudaa sagantaa 587ffaa suura qalbii guyyaa alhadaa dhaggeeffachaa jirtu. Itti aansuun qophii tafakkur isiniif dhiyeessina. Turtiin keessan ammaas nu wajjin haa ta'u. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota qophii tafakkur ardhas fedha rabbii guddaatiin uumama ajaa'ibaa tokko qabadhe isinii dhiyaadhee jira. Rabbiin keenya uumama gosa garaagaraa bifa garaagaraa fi amala garaagaraa qabu uumee dachii tana keessa facaase. Biqiltootaa fi bineensota akkasumas wantoota biroo kan dachii tana keessa faca'anii argaman hunda waa'ee isaanii beeknee bira gahuun ulfaataadha. Waa'ee uumama kanneen beekuu miti maqama isaaniitu lakkaa'anii bira gahuun ni jabaata. Qorattoonni wantoota dachii tanarra jiran lakkaa'anii xumuruun itti ulfaate. Kan argatanis waa'ee isaanii guutumaan guututti beekuu dadhabanii rakkachaa jiranii. Adadumaan amala adda addaa waa'ee uumama sanii argata waliin dhama'anii subhaanallah. Dalagaan rabbii ol aanaa hikmaa fi ogummaa jabaan kan guutameera. Adaduma uumama isaa dinqisiifataa deemnuun ajaa'iba biraan arganna. Wanti inni hojjete hundi ogummaa ajaa'ibaa dizaayina garagaraa fi hikmaa hedduun guutamaadha. Anis qophii kiyya kanaan waanuma qorattoonni haga humna isaaniitiin argatan irra isinii qoodam na faana bu'a.
ardaaf ilaalum ardi Afrikaa keessatti argama. Afrikaan siiveet yookiin ammoo tirinyi Afrikaa jedhamuun beekama. Afrikaan siiveet yookiin tirinyiin Afrikaa sanyiiwwan tirinyii keessa isa irra guddaadha. Uumamni kun yoo fageenya ilaalan sanyii adurree fakkaata. Namni akka tasaa yeroo jalqabaatiif arges uumama kana sanyiiwwan adurree kanneen akka leencaa fi qeerransaati jedhee yaaduun isaa hin oolu. Qaama isaatiin adurree fakkaatus amala hedduu adurree irraa dhaalus uumamni kun sanyiiwwan akka wiisilii fi mongoos jedhamaniin walitti dhiyeenya guddaa qaba. Tirinyiin Afrikaa bifa addaa ittiin beekamu adii fi gurraacha rifeensarraa qaba. Bifa isaa kanatu sanyiiwwan adurree kanneen akka qeerransaatiin walisa fakkeessa. Barinni gogaa isaa irratti argamu kun garaagarummaa qaba. Akkuma ashaaraan quba ilma namaa garaagarummaa qabutti barinni tirinyii tokko kan isa biraatirra adda. Barinni rifeensa isaa kun roga afreetti kan dhiyaate yoo ta'u akka waan ogeessi sarartuun tolchee sararetti hiriira galanii argamu. Fuulli isaatis bifa garaagaraa qaba. Qaamni ijaa ol jiru rifeensa daalacha gurraachaan makam ofirraa qaba. Nyaara irraa kaasee aga koffee bakki jiru ammoo rifeensa gurraachaan uwwifamee jira. Koffeen isaa dagalee lamaaniin rifeensa daalacha kan qabu yoo ta'u jidduu irra rifeensa gurraacha qaba. Kotteen uumama kanaa inni duuba kan fuulduraan jiru caala dheerina qaba. Avreejiidhaan uumamni kun dagaleetti aga seentimeetira 80 kan dheeratu yoo ta'u eegeen isaa kophatti aga seentimeetira 70 dheerata. Lafaa olammoo seentimeetira 40 dheerata. Sanyiin xiqqaan kiloogiraama 7 ulfaata. Inni guddaan ammoo aga kiloogiraama 20 ta'a. Naannoon eegee isaatiin xannacha adda kan hafuura urgaawaa ittiin maddisiisu qaba. Tirinyiin Afrikaa ardi Afrikaa keessatti iddoo hedduutti argama. Biyyoota Saharaa gaditti argaman hunda keessa faffaca'ee jiraata. Uumamni kun bosona jiidha ho'aa kan mukkeen hedduun guutame keessa qubata. Tirinyiin Afrikaa bosona tuuchaa kana akka soorataatti akkasumas akka dahannootti itti fayyadama. Uumamni kun lafa goggogaa irra jiraachuu hin danda'u. Qubsumni isaa lafa bishaan hedduu qabu keessatti argama. Tirinyiin Afrikaa akkuma jireenya isaatiif bishaan filatutti bishaan daakuu irrattis uumama jabaara. Tirinyiin Afrikaa uumama koba koba jiraatudha. Akkasumas uumama halkan qofa sosocho'uudha. Tarim qubsumni isaa sun bosona hedduu yoo qabaate ifaadum kan irraa gaaddisiisu ta'e guyyaan socho'uu danda'a. Uumamni kun jireenya isaa hedduminaan muka gubbatti dabarsa. Ganama barii irraa kaasee aga lafti dhiite adamuuf gadi bahuutti muka gubbaa gadi hin bu'u. Bineensi kun uumama koba kophaa jiraatu ta'us yeroo hormaataatti walitti dhufuun waliin dabarsa. Tirinyiin Afrikaa bineensota foon sooratan keessatti ramadama. Haa ta'u malee biqiltootas ni soorata. Tuqaa, lootuu, bofa, raachaa fi reppitaayiloota garaagaraa adamsee soorata. Dabalataanis ilbiisotaa fi firiiwwan mukarraa harcaan funaanee soorata. Uumamni kun yoo ilaalan sanyiiwwan adurree fakkaatus soorata adamsuufis ta'e qabachuudhaaf qeensa isaa hin fayyadamu. Dalagaan hundi ilkaan isaatiin raawwatama. Rabbiin ilkaan 40 erga jabaa waliin uumama kana badhaaseera. Bineensi fedhe takka ilkaan isaa keessa seennan harkaa bahuun itti ulfaata. Tirinyiin Afrikaa uumama aarii guddatuu fi gootummaa qabuudha. Haa ta'u malee innis bineensota birootiin ni adamsama. Leencaa fi qeerransi adda dureen bineensota uumama kana adamsan yoo ta'an sanyiileen bofa gurguddaa fi naachis uumama kana ajjeesaa sooratu. Diinni hamaan uumama kana ilma namaati. Ilmi namaa bosona uumamni kun keessa qubatu mancaasa. Qubsuma dhoowwachuutti jira. Inni ijoon ammoo hafuurri urgaayaan qaama isaarraa bahu ilma namaa biratti hedduu barbaadamuu isaati. Kanaaf jechas ilma namaatiin adamsamaa jira. Tirinyiin Afrikaa xannacha adda qaama hormaataa biraa qaba. Hafuurri xannacharraa bahu kun fooliin isaa haalaan ulfaataadha. Haa ta'u malee hafuurri xannacha kanaan maddisiifame yoo bishaanitti makame qal'ifamu foolii hawataa gaariitti jijjiirama. Hafuurri xannacha kanarraa maddisiifamu warshaa
warshaaleen garagaraa kan shittoo oomishaniin hedduu barbaadama gama biraatiin uumamni kun dhukkuba hamaa qaba